Guyyaa roobii darbe jechuun Onkoloolessa 19 bara 2022 guyyaa keessaa naannoo sa'a 7tti mootummaan Biltsiginnaa godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxeetti haleellaa diroonii raawwachuu himan jiraattonni magaalaa Minaareetii OMN dubbise. Haleellaan diroonii kun ganda baadiyyaanichaa Qarree Heexoo jedhamtuu fi magaalaa Gooroo keessatti raawwatamuu OMN jiraattota irraa odeeffateera. Haleellaa kanaan barattooti mana barumsaatii galaa turanii fi qonnaan bultoonni waliigalaan obbolaa 3 dabalatee namoonni baay'inni isaanii 14 ta'u bakkuma haleellaan raawwatametti haala suukanneessaan qaamni isaanii ciccitee lubbuun darbuu kan himan jiraattonni namoonni haleellaa kanarraa lubbuun hafanii madaanii hospitaala geeffamanis jiraachuu himu. Namoota isaan beekan maatii obbo Dhaqqabaa Damee keessaa ijoolleen 3 osoo mana barumsaatii galaa jiranii haleellaa diroonii kanaaf saaxilamuun lubbuu isaanii dhabuus ibsaniiru. Lixa shaggaraa Meettaa Walqixxee iddoo addaa Qarree Heexoo jedhamutti lolli guyyaa 3 taasifamaa ture. Lola taasifame kana gidduutti uummanni nagaa miidhamni irra ga'eera. Keessumattuu barattoonni mana barumsaatti ba'anii osoo gara maatiitti galaa jiranuu haleellaa dirooniitiin barattoonni 5 fi uummanni nagaa 9 lubbuun darbee jira. Barattoota iskooliiti. Barattoonni obboleeyyan 3 kan keessa wareegamanii ni jiru. Haga ammaatti tajaajilli ibsaatii fi neetwoorkiin jiru. Haalli itti jiran baay'ee ulfaataadha yeroo ammaa kana. Haleellaan kun raawwatamuun dura aanaa Meettaa Walqixxeetti tibba kana lolli guddaan waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti adeemsifamaa akka ture himu jiraattonni lola aanichatti geggeeffameen humnoonni mootummaa miidhaa guddaa keessummeessuus ibsaniiru. Haleellaan kunis haaloo ba'achuuf akka raawwatametti hubannaa haa ta'u malee haleellaa kanaan waraana bilisummaa Oromoo osoo hin taane uummata nagaatu dhumee jedhu. Haleellaan kun erga raawwatame guyyaan 2 darbuus aanichatti ammallee tasgabbiin kan hin mul'anne ta'uu himu jiraattonni kaleessaa fi har'as xiyyaaronni waraanaa samii aanicharra marsaa jiru. Sochiin waraana lafoos naannichatti hammaateeraa jedhu. Magaalonni fi gandoonni baadiyyaa aanichaa sodaa guddaa jala jiraachuu himuun uummanni buqqa'ee gara bakka garagaraatti baqachaa jiraachuu himan. Gama biroon mootummaan ifaa fi neetwoorkii balleessuun yakki aanichatti lammiilee nagaa irratti raawwatame kun akka ifa hin baaneef ukkaamsaa jiraachuu himu. Uummanni naannoo amma yeroo ammaa kana akka itti jiru jechaan sun ulfaataa. Dubartiin deessuun mana yaalaa deemuu hin dandeessu. Daa'imman bahanii galuu hin danda'anii. Kana malees uummanni naannoo ammaatti mana hidhaatti guuramaa jiranii. Lakkoofsan hedduudha. Akka mana barumsaa keessatti walitti qabaniitu ukkaamsanii toora taa'uun nyaata lagachiisanii akka uummanni nyaata fuudhanillee taasisaa jiru isintu waraana kana suura jedhanii. Asuma Finfinnee jalatti kiiloomeetira 120 jalattidha. Haleellaan diroonii kun qilleensa irra raawwatee uummanni nagaa kan miidhamanii fi barattoonni kan haleella irratti taasifame lubbuu isaanii dhabanii. Amma jedhamuun akkatti ibsinu nutti ulfaataa jira. Haalli jiru baay'ee gadda guddaa keessatti waan argamnuuf jechaan ibsuu dandeenye jirra. Uummanni Oromoo akka uummataatti yerootti gaagama akkasii keessa seenutti callisoo osoo hin ta'in kallattii tokkoon falaamala walii malee warateetu haleellaa lafaa fi qilleensa irratti deemaa jiru kana fuuldura dhaabbatee falaamala malachuu qaba. Haleellawwan diroonii uummata nagaa adda baasuuf kan hin dandeenye ta'uu wal qabatee gaagaamni lammiilee nagaa irratti hordofsiisan hammaataadha. Yakkoota waraanaatiif karra kan bananidha jechuun gareeleen mirga namoomaa cimsanii balaaleffatu. Haa ta'u malee biyyoonni akka Itoophiyaa yaaddoo kanarra tarkaanfachuun lola riphee lolaa waliin geggeeffamuuf illee osoo nafin diroonii fayyadamaa jiru. Itti fayyadamni diroonii waraana Tigraay irratti irra deddeebiin mul'ataa ture kun yeroo ammaa immoo gara Oromiyaattis fuula waan naanneffate fakkaata. Haleellaa dheengadda aanaa Meettaa Walqixxeetti raawwatame kanaan duras godinuma Shawaa Lixaa aanaa Abunaa Gindabarat ganda Doggumaa jedhamu akkasumas godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii fi iddoowwan birootti yakki wal fakkaatu raawwatamuun lubbuu lammiilee nagaa hedduu gaaga'uun waan yaadatamuudha. Greatest expression of hatred the world has ever witnessed. Waraan deemuu jirkana wal qabate Itoophiyaa taasawinsi jibbiinsa sadarkaa jaayibsiisa ta'een dabaluu jira. Hatattamaan furmaata argattaanaan biyyatti gammaallee caala miidhuu danda'a. Kanaaf kaampaaniiwwan teknooloojii haasawu jibbiinsa Itoophiyaa keessa kan to'achuutti jira. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ekspertii duguug sanyii keessa tokko taate Aliis Waayimuuru deeruutu jedhe. Garee waraa waloota Itoophiyaatiif Shaabiyaa magaalota
humnoota naannoo Tigraay sadii TPLF irra fudhachuu hordofe hawaasi idil addunyaa yaaddomi jechuun ba'uu jira. Waraanni atattamaan dhaabbate loltooti Eertiraa Itoophiyaa gad lakkisuu mariin gamta Afrikaa jalqabamtitti fufu qabda kajedduureen dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees nagaan Itoophiyaa keessatti akka buuf biyyooti addunyaa cuftinuun waliin dhaabbachuu qabdan jechuun yaamichi dhiyeesse. Yaamichisa kanaaf duub sababi guddayyaa manni marii nageenya ka dhaabbata biyyoota gamtoomanii Itoophiyaa ilaalchisuun ardhalle horiyaamee jedhan. Horiisa ka waggaa tokko keessa yeroo 10 ol waan Itoophiyaa dubbateen garuu bu'a tokkollee buusuu hin dandeenye. Addunyaan shakkame Afrikaanotaan kaamatamu dhaabbati Muusaa Faaqii gamtaan Afrikaa immoo mariin nageenya yeroo dabarta Afrika kibbaa qabanne sababa loojistikiitiin nu jala ooltisu wiixatu dhufka waan taateef qophaa jechuu irratti argama. Haleella waloo hagari addibilis baasa uummata Tigraarra jalqabeen jelaan deema marii gamtaan Afrikaa yaamel irratti hirmaachuuf qophiin deebii mootummaa jiddu galeessaati. Ijoolleen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el TDF immoo ad sagalee uffatte lafirra dhabamte guyyooti laakkaama jiru. They had lost control of the populous town of Shire to the federal military. Ilmaan nama vaayirasii wal fakkeessanii dhabamsiisuuf dhaadachuun kaansariin akeekan akkisiin qaamkee sinarcaan balleessuuf odeessuu yak duguug sanyii kajetti gareen eksperti qorattoota ta United Nation. Uummata Tigraay irratti qondaaltota mootummaa Itoophiyaatiin dabalate haasawu jibbiinsa ka godhamuu jiru kun dhaabbachuu qab jechuun akeekachiif. Ibiddi qiyaamaa qabsiisuun haasawu jibbiinsaatiif aleellaan saala Itoophiyaa sadarka gaddisiisa ta gubbaa dhaqqabde jirti. Gochi kun aal kanaan katfuuf taanaan biyyi Itoophiyaa jedhan lafirratti argan kajetti Miss Alice. Dhaabbileen teknooloojii kanneen akka Feesbuukii, Tiwiitaraaf kanneen biroo mal barbaachisa cufa fayyadamuun gochi Itoophiyaa keessa godhamuu jiru kan dhaabsisuutti jiraat jechuun gaafate. Story fueled by hate speech and misinformation that threatens to tear the country. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan gargaarsa namoomaa Yuunoochaan ragaa ministeera barnootaa bu'uura godhachuun gabaasa torban dura ifa taasiseen Itoophiyaatti barattoonni miiliyoona 13 sababa waraanaa hongee fi balaa lolaatiin barnootaan ala ta'aa jiraachuu beeksisee ture. Biyyattiitti bara barnootaa haaraatti barattoota miiliyoona 29 fi 300 simachuuf karoorfamus kan galmaan miiliyoona 13 fi 300 qofadha jedhe ministeerichi. Kun ammoo karoorri qabame harka 45 hir'achuu kan mul'isudha. Naannoo Gambeellaatti sababa balaa lolaatiin manneen barnootaa 125 tajaajilaan ala ta'aniiru. Daa'imman 70,000 ta'anis sababa kanaan barnootarraa ooluuf dirqaman. Balaan kun naannoo Amaaraatti ammoo manneen barnootaa 457 hubeera. Sababa kanaanis barattoonni 200,000 ta'an barnootaan ala ta'uutu himame. Oromiyaa fi naannoo Somaaleetti sababa hongeen barattoonni 400,000 caalan, sababa waraanaan ammoo barattoonni miiliyoona 2 fi walakkaa caalan mana barumsaan ala ta'anii jiru. Manneen barnootaa naannoo Tigraay harki 85 sababa waraana kaabaan hojiin ala wayichaa ta'an. Affaarii fi naannoo Amaaraatti manneen barnootaa 4,000 ta'an meeshaalee hojii baruu fi barsiisuuf oolan bifa haaraan guuttachuu isaan barbaachisa. Waliigalaan barattoonni miiliyoona 13 ta'an sababoota ijoo kanneeniin mana barumsaan ala ta'uu ibsa dhaabbatichi. UNESCOnis gabaasa ji'a darbe keessa baasee tureen ijoolleen ganna 6 hanga 18 gidduutti argaman miiliyoona 10 ol Itoophiyaatti barnootaan ala ta'aniiru jedhee ture. Kunis biyyoota addunyaa 5 daa'imman sadarkaa olaanaan barnootaan alatti ta'an keessaa Itoophiyaan ishee tokko ta'uu kan mirkaneessudha. Hammam sababoota ijoo sadan jechuunis waraana, hongee fi balaa lolaatiin lakkoofsi daa'imman barnootaan ala ta'anii kun olaanaa ta'us isaan ijoollee isaanii barsiifachuuf galmeessan illee rakkoo jabaa keessa jiru jedha gabaasni Addis Standard. Qaala'insa jireenyaa biyyattiitti akkaan hammaateen wal qabatee maatii hedduun ijoollee isaatiif meeshaalee bu'uuraa barnootaaf barbaachisan guutuu hanqateera. Gatiin kitaabotaa, uffata mana barumsaa fi korojoo dachaan dabaluun qormaata jabaa itti taheera. Gatiin meeshaalee barnootaa hundi kan bara darbeerra dachaa fi sanaa oliin dabaleera. Mootummaan dhimmoota bu'uuraa akkasii irratti to'annoo barbaachisu hin goone jechuun komatumaatiin barattoota daldaltoonni meeshaalee barnootaa dhiheessuu irratti bobba'an gama isaaniitiin meeshaalee gahaa gabaarraa argataa waan hin jirreef gatii dabalanii gurguruuf dirqamuu himu. Ogeeyyiin dinagdee gama isaaniitiin walwaraansi kutaalee biyyattii garaagaraatti geggeeffamaa jiru warshaalee hojiin ala godhee jira. Hanqinni sharafaalaa sadarkaa olaanaan biyyattii mudatee jira. Kunis qaala'insa gatii meeshaalee barnootaa fi kanneen birootiif bu'uura ta'eeraa jedhu.
Itoophiyaa keessatti keessumaa wal waraansa biyyattiin wal qabatee gaagaamni olaanaan mudataa jiraachuun kan beekamu ta'us barattoonni lakkoofsaan guddaa ta'an manneen barnootaan ala ta'uun hubaatii dhaloota irratti qabaatuun cinatti maatiif darbees biyyaaf qormaata jabaa ta'uu akka danda'uu fi rakkoolee dabalataa biyyattii irratti hordofsiisuu akka malu himu isaan dhimmicha irratti yaada kennan. Rakkoolee dabalataan biyyattiitti deeman kana hambisuuf wal waraansa dhaabuu iddoowwan balaa garaagaraan hubamanii fatattamaan birmachuun hawaasa dandamachiisuu darbees rakkoo qaala'insa jireenyaa biyyattii rukuteef addatti xiyyeeffannoo kennuun hojiilee gabaa tasgabbeessan hojjechuun akka barbaachisu dhaaman.